as I said, that when the campaign is done, we should see to it that qabxiin saddeetaffaan muslimuun dikaayoo kanaaf gumaacha taasisuu qaba. waan danda'uun bira dhaabbachuu qaba. yoo dureessa ta'e maallaqa guddaa kennuu qaba. yoo hiyyeessa ta'e illee maallaqni kiyya xiqqoon maal fayyaddi jechuu hin qabu. sababni isaa rabbi nama tokko dandeettii doolaara miiliyoona 10 sadaqatuu kennee namni sun miiliyoona takka qofa yoo sadaqate akkasuma rabbi nama tokko dandeettii doolaara 10 sadaqatuu kennee namni sun yoo doolaara 20 sadaqate hiyyeessi doolaara 10 sadaqate kun dureessa miiliyoona tokko kenne caalaa sawaaba dachaadhaan argata. rabbi dandeettii sii kenne ilaala sanirratti hundaa'a. kanaafuu dhibbeentaa keessaa kennametu hanga kenname caalaa ajrii qabaata. rabbi dandeettii dhaamsa kana namoota miiliyoona tokkoof dabarsuudhaa kennee fi inni ammoo nama 500 qofatti yoo dabarse gama biraatiin rabbi dandeettii dhaamsa nama 100tti dabarsuu sii kennee ati ammoo yoo nama 200tti dabarsite sawaabni ati argattu sawaaba nama kaanii caala. kanaafuu gumaacha godhuu dandeessu hunda hiriira mormii tahus sagantaa qopheessuu tahus beeksisa maxxansuu tahus gama hundaan waan humna keetii gumaachi. dalagaa dalaydu waan humna keetiitiin dalagi. yoo xiqqaate maallaqa cinqaa hedduun argatte waan kanaaf gumaachuun kee akka miirri hawaasummaa sitti dhagaamu si taasisa. dalagaawwan kanniin tartiiba namni aadiin dalaguu danda'uun dhiheessaa jira. itti aansuun dalagaa tarii namni hundi dalaguun itti ulfaatutti cehi. kanaafuu qabxiilee jalqabaa 8 kanniiniin walqabatee muslimni hundi irratti hirmaatuu ni danda'a. tokkoffaan wanti dalagame kun dogongora tahuu isaa beekuu fi mormuudha. lammaffaan miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun hanga danda'aniin dhaamsa dabarsuudha. sadaffaan paamfileetota barreeffamoota seenaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti barreeffaman facaasuudha. afraffaan rakkoo mudate kana namoota bebeekamoo tahaniin gahuudha. shanaffaan taappeellaawwan gurguddaa magaalota gurguddoo keessatti jechoota nabiyyii keenya jaalatamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii waan namoonni muslima hin ta'in waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan dubbii namoota bebeekamoo akkaataa isaan nabiyyii sallallahu alaihi wasallam faarsan kan ibsu maxxansuudha. qabxiin jahaffaan hiriira mormii kan nagayaa qopheessuudha. dalagaan torbaffaan meeshaalee biyya dhimma kana keessatti hirmaaterra gora kaayuudha. dalagaan saddeetaffaan muslimni hundi duula kanaaf gumaacha taasisuu qaba kan jedhuudha. waanuma danda'uun jechuudha. maqaballeessii taasifamee fi nama waan kana godhe irratti hundaa'ee dalagaawwan 15 kunniin garaagarummaa qabaatuu danda'u. qabxiin saglaffaan yookaan dalagaan saglaffaan miidiyaalee ijoo ta'anitti fayyadamnee mormii keenya ibsachuu qabna. maqaballeessii haala kanaan godhame kana gaazexaa irratti, barruu irratti, chaanaalii saatalaayitii irratti mormuu qabna. namni hundi barruu irratti, gaazexaa irratti akkasumas saatalaayitii irratti yaada isaa dhiheeffachuu hin danda'u. kanaafuu namni dandeettii waa barreessuudhaa kenname dandeettii san fayyadamee gaazexaa fi barruudhaaf barreeffama dhiheessuu qaba. gaafii fi deebisaa chaanaala irratti dhiheessuu ni danda'a. chaanaloota oduu irratti haasawa dhiheessuu danda'a. miidiyaalee ijoo tahan hanga danda'ameen itti fayyadamuu qabna. musliimoonni miidiyaa gurguddaa qaban dhaamsi kun dabarfamuu isaa mirkaneeffachuu qaban. mormii taasifamus miidiyaalee irratti dhiheessuu qaban. barruu tahus, gaazexaa tahus, tamsaasa reediyoo tahus, tamsaasa televezyiinii irratti dhaamsa kana hanga dandeenyeen faffacaasuu danda'uu qabna. haala saniin dhaamsi kun addunyaa guutuu dhaqqabuu danda'a. dalagaan kurnaffaan maqaballeessii godhame kanarratti himannaa addaa mana murtiitti dhiheeffachuu qabna. namni tokko yoo nabiyyii arrabse yookaan namni tokko islaamummaa maqaa xureesse garee abukaatotaa qopheessuu qabna. gareen abukaatotaa kun kan haala dhimmi kun mana murtiitti itti dhiyaatu sirritti beekan tahuu qabu. gocha raawwatame irratti hundaa'ee arraba nabiyyii keenya jaalatamaa arrabsan irratti hundaa'ee mana murtii fudhatama qabutti himannaa dhiheeffatuu qabna. akkuma beekamu yeroo warri Deenmaark kaartuun tolche sanitti abukaatotni muslimaa ja'an majjii bara 2006 himannaa bananii turan. gochaan sun fulbaana bara 2005 raawwatame. jalqaba irratti ambaasaaddarri biyya muslimaa tokko wayita mootummaa Deenmaark dhaqee dubbisu warri Deenmaark dhimma san humattuu hin laakkoofne ture. itti aansu musliimoonni himannaa banan. haa ta'u malee manni murtiitis wanti kun mirga dubbachuuti waan ta'eef hayyamamaadha jedhe. kun waan nama qaanfachiisaati. maqaa mirga dubbachuutiin amantii tokko arrabsuun akkamitti hayyamama? pirezidaantiin Faransaay Maakroon dubbii wal fakkaatu dubbate. mirga dubbachuu keessatti amantii tokko arrabsuun hayyamamaadha jedhe. dubbii kana amantu
amantii arrabsuu inni munaafiqa guddicha dachii tanaati. Guyyaa muraasa dura wayita pirezidaanti Erdogaan pirezidaanti Maakroon dubbii fokkataa nabiyyii fi islaamummaa irratti waan dubbateef mana yaalaa dhaqee sammuu laalamuu qaba jedhe pirezidaantiin Turkiyaa pirezidaanti Erdogaan namichi sammuun isaa laalamuu qaba jedhe. Yeroo san Maakroon ergamaa Faransaay kan Turkiyaa jiru gara biyyaatti deebise. Ambaasaadara Faransaay kan Turkiyaa jiru gara biyyaatti waame. Waanuma Erdogaan sammuun isaa laalamuu qaba jedheef qofa ambaasaadara gara biyyaa deebise. Wayita nabiyyi arrabsan ammoo mirga dubbachuuti jedhan. Kun double standard yookaan waan tokkoof ilaalcha lama qabaatu miti. Said that President Macron requires a mental checkup because he gave derogatory remarks against the Prophet, against Islam. So President of Turkey, President Erdogan, mentioned that President Macron requires a mental checkup. Immediately, he called the envoy to Turkey back. He called the French ambassador of Turkey back to the country. Just by saying that Macron requires a mental checkup, he is calling his ambassador back. And you are abusing the Prophet, and that's allowed in freedom of expression. So isn't it double standard? What we should do is we should file a legal case. Himannaa seeraa banuudha. Abukaatota seeraa ciccimoo kan ogummaa seeraatiin haalaan ciccimoo ta'an qabaachuun gaariidha. Himannaan kun mana murtii addunyaatti dhiyaachuu danda'a. Gocha irratti hundaa'ee mana murtii biyya saniittis dhiyaachuu danda'a. 11ffaan gochaan akka amma muudatee kun yoo raawwatame biyyoonni muslimaa ambaasaadara biyya gochaan sun keessatti raawwatamee waamanii mormii qaban itti dhiheessuu yookaan akeekkachiisuu qabu. Alhamdulillah wanti kun biyyoota muslimaa hedduu keessatti raawwatameera. Hundaa miti garuu hedduu jechuunis sirrii miti. Biyyoonni muraasni dalaganiiru. Wayita pirezidaanti Maakroon islaamummaa irratti dubbisan dubbatu biyyoota muslimaa muraasni kan ambaasaadara biyya isaanii waamanii jiru. Turkiyaatti, Maleeshiyaatti maashaa Allah. Pakistaanittis gochi kun raawwatameera. Haa ta'u malee gochi kun biyyoota hunda keessatti raawwatamne. Biyyoonni muslimaa hundi yoo xiqqaate ambaasaadara biyya gochi sun keessatti raawwatame waamuudhaan gocha san balaaleffatuu keenya ibsuufii qabna. Maqaballeessii taasifame kanaan kan walii hin galle ta'uu hubachiisuu qabna. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam arrabsamuu isaanii akka morminu itti himuu qabna. Mee waan kana xiinxallaa hoogganaan biyya tokko osoo hoogganaa biyya biraatiin arrabsamee ministeerri dhimma alaa waan kana cal'isee ilaala? Abadan. Kaartuuniin pirezidaantii yookaan ministeera muummee yookaan mootii biyya sanii yoo bocamee fooqiiwwan gurguddaa irratti dhihaatee battalumatti guyyuma sanitti mormii dhiheessu. Xiinxalaa hoogganaa biyya tokkootti namni yoo quba qabe battalumatti waan sana ofirraa mormatan. Eegasuu wayita namni tokko ergamaa Rabbii arrabsu ati hoo maaf hin mormine? Hoogganaa biyya tokkootti yoo baacan ustee ilaaluun kee fudhatama qabaachuu mala. Garuu ati yoo muslima taate nabiyyiin arrabsamee ati akkamitti callista? Ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sahih Bukhaarii mujallada tokkoffaa hadiisa 15ffaa irratti akkana jedhan. Namni tokko hin amanne hanga abbaa ofii jaalatu caalaa, hanga ilmaan ofii jaalatu caalaa, hanga ilmaan namaa hunda caalaa ana jaalatutti hin amanne jedhan. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam namni tokko mu'minaa miti, namni tokko muslimaa miti. Yoo ergamaa Rabbii abbaa isaa, ijoollee isaa, ilma namaa cufa caalaa jaalate malee jedhan. Ergamaan keenya jaalatamaan akka Sahih Bukhaarii mujallada tokkoffaa hadiisa 16ffaa irratti ibsametti namni amaloota sadi qabu mi'aa iimaanaa argateera. Tokkoffaan Rabbii fi ergamaa isaa waan dachii tanarra jiru caalaa jaalachuudha. Lammaffaan yoo namni tokko Rabbiif jecha isa jaalate innillee Rabbiif jecha isa jaalachuudha. Sadaffaan akkuma ibidda jibbutti kufritti deebi'uu jibbuudha jedhan. Namni ulaagaalee sadan kanniin qabu mi'aa iimaana dhandhameera. Kana jechuun muslima hunda irratti, mu'mina hunda irratti Rabbii fi ergamaa isaa waan dachii tanarra jiru caalaa jaalachuun dirqama jechuudha. Eegasuu wayita namni tokko ergamaa Rabbii arrabsu akkamitti mormuu dadhabna? Wayita namni tokko islaamummaa arrabsu akkamitti usnee ilaalla? Haala jiru irratti hundaa'ee qabxiileen hanga ammaan tuqe jechuunis barreeffama faa barreessanii dhiheessuu jechuudha. San keessaa waan sadii irraa dalagnaan gahaadha. Gara qabxii afuraffaa yookaan shanaffaa deemuun hin barbaachisu ta'a. Arraba irratti hundaa'ee hammeenya gochaa san irratti hundaa'ee tarii qabxii duraa lama qofa hojjechuu maltu. Yeroo tokko tokko 3, yeroo tokko tokko 5, yeroo tokko tokko 8, yeroo tokko tokko sanii ol ta'uu danda'a. Depending upon the seriousness, all these points I'm mentioning is
that sometimes someone writes a small article, then maybe the first 3 points are sufficient. You may not